እምበለ ደዌ ወይማም እምበለ ጻማ ወዲካም ያጻሙ ያጻይኩሙ አመከመዮም እግዚአብሔር በሰላም ኢቤፊ ዱኩብሰቹ ኬቲን ከኑ ቀቀብሲሴ አያና ዱዓ ከኡ ኬቲን ነጋቲን ኑ ቀቀብሲሱ ከበጀሞታ ፊ ጃለተሞታ ማቲወን ዋቀዮን ከን ጃለተን ዋቀዮ ኢስኒን ከን ጃለቱ ሆርዶፍቶኒ ቻናሊ ኬኛ ወንጌልቱ ሁንዱምት ኬሰን አከም ጅርቱ አከም ዮና ጌስተን አከም ቱርተኒ guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa ari'amarratti saafaa ta'u baga torbee dhukkubbii guyyaa jalqabaa wixataatiin geessan baga wajjubaanu geenya torbeen dhukkubbiin guyyaan jalqabaa yookiin immoo wixanni maal jedhama isa jedhu waliitiin ni ilaalla hunda durs torbee kana keessa jechoonni jedhaman ni jiru maal jedhamu hiikkaan isaanii maalidha akkamitti jenna kan jennu waliitiin ni ilaallaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu jechoonni torbee dhukkubbii kana keessa nuti jennu yookiin immoo yeroo sagannu jennu baay'ee jiru kan akka kiraalaayisoon naayinaan emnadii naayinaan taa'os maasiyaas tisbuuxaa amanistiitii kanneen akkasii kun torbee kana keessa ni jedhamu jechaadha. Hiikkaa isaanii erga laalleen booda guyyoonni torbee dhukkubbii kana keessa jiran maqaa ni qabu wixataa qabee amma guyyaa dilbataatti maqaa waan qabaniidhaaf waliitiin ni ilaalla jechaadha. Waaqayyoon hunda keenya nu barsiisu. Jalqaba irratti kiraalaayisoon jennee yeroo sagannu abbooniin keenyas mana kiristaanaatti yeroo baay'ee kiraalaayisoon gaafa jedhamu ni dhageenya jechaadha. Innis jechi kun jecha Giriik gaafa ta'u haalli waamicha isaa kiree eelooyisoon jedhamaa jedha. Kireelee eesoon jechuun kiriyaa jechuun giiftii keenya jechuudha. Kiree gaafa jennu immoo yaa gooftaa jechuudha. Walitti gaafa waamamu kiree eeleesoon jechuu qabaa jedha. Kana jechuun abeetuu maareen yaa gooftaa nuuf dhiisi. Kiraalaayisoon gaafa jennu barmaataan malee kunis kiree kan miለው kan jedhurraa yee eeleesoon kan jedhurraa jechuudhaan jecha afaan Amaariffaatiin yaafini uumanii jechuudhaan kaa'amee jira. Inni biraan naayinaan kan jedhamu jecha Qibxii gaafa ta'u hiikkaan isaa dhiifama nuu godhi yookiin immoo maareen kan jennudha jechuudha. Emnodiin jechuun jechi kunis jecha Qibxii gaafa ta'u hiikkaan isaa waaqa jechuudha. Emnadiin naayinaan gaafa jennu immoo yaa gooftaa dhiifama nuu godhi jechuudha jedha. Taa'os gaafa jennu jechi kunis jecha Giriik gaafa ta'u hiikkaan isaa gooftaa waaqa jechuudha jedheetu kaa'ee jira. Maasiyaas jecha Ibraayisxii gaafa ta'u hiikkaan isaa masii jechuudha. Tibsuuxaan yookiin immoo dispuutaa jecha jedhu jecha Giriik irraati kan dhufe gaafa ta'u hiikkaan isaa bittaa hoogganaa gaarii jechuudha jedha. Amanistiitii mukeeriyaa aanti faasilidees jechi kunis jecha Qibxii gaafa ta'u hiikkaan isaa yaa gooftaa bara mootummaa kee keessatti yommuu dhuftutti nu yaadadhu. Tazakkarani እግዚኦ በውስተ መንግሥቲከ jennee isa jennu yaa gooftaa bara mootummaa kee dhuftu keessatti nu yaadadhu jechuudhaan jechoonni kun keessumaa torbeewwan dhukkubbii kana keessa bal'inaatiin kan ka'anii fi bal'inaatiin kan dubbataman ta'uu isaanii
asirraati ni baranna jechuudha. Kanatti aansuudhaan torbeewwan dhukkubbii kun wixata, kibxata, roobii, jimaata, sanbata duraa fi dilbata itti aanee wixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata jennee amma torbee du'aa ka'umsa lammataa daagimaawitiin saa'eetti hiika mataa isaa ta'e ni qaba jechuudha torbeen kun. Kanaaf egaa amma torbee dhukkubbii jechuun maal jechuudha? Eenyutu dhukkubsate? Waa'ee eenyutu dhukkubsate? Dhukkubbiin isaa dhukkubbii namoonni foon uffatan dhukkubsatan irraatii garaagarummaa maalii qaba? Eenyuuf dhukkubsate? Maaliif dhukkubsate? Waaqa ta'ee dhukkubsachuu hin danda'a ture. Waaqni akkamitti dhukkubsata kan jedhu yaada gaaffii kaasuu danda'a. Gooftaan keenya badii keenyaaf jecha, balleessaa keenyaaf jecha, cubbuu keenyaaf jecha dhukkubsachuusaa, dheebochuusaa, beela'uusaa, qoramuusaa, rakkoo garaagaraa arguu isaa torbee itti yaadannudha. Gaafa yaadannu sagadaatiin, soomaatiin, dheebuutiin torbee kana ni yaadanna. Torbee kana gaafa yaadannu barri gidiraa sun, barri dhiphinaa sun darbee barri gidiraa sun kan itti yaadatamu gaafa ta'u torbee kana keessa guyyoonni jiramanis akka armaan gaditti taa'anii yookiin immoo barraa'aniitu argamu. Torbeen dhukkubbii guyyaa jalqabaa wixata yookiin immoo hojjaa duraa kan jennu abaaramuu balasichii fi goguu balasittii. Abaaramuu balasittii fi goguu ishii jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21:18 irratti dubbii jiru waliitiin ilaaluu ni danda'ama. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Yerusaalem irraatii ganama obboroo barii ka'ee gara Biitaaniyaatti dhufee jedha. Ganama obboroo magaalattii keessa gaafa deddeebi'u ni beela'ee. Karaa irrattis balasii kana argee gara ishiitti ba'ee jedha. Yeroo kanas balasiin kun baala malee firee irraatiin arganne. Hanga bara baraatti immoo firiin sirratti argamiin jedheeni. Balasiin sunis guyyaa kana gogde jechuudhaan kaa'ee jira. Bara kana keessatti gara keenya dhufee gaaffii yoo nu gaafate firee nuti buufachaa jirru maaludha? Firee nuti qabnu maalidha? Keessumaa baala qofaa kan qabu firee kan hin qabne, homtuu irratti kan hin argamne kan nu agarsiisu ta'uusaa ni ilaalla jechaadha. Akkuma beekamu jaalalli ilmaan namootaa irraatii fagaateera. Beelli, dhiphinni biyya lafaa irratti mul'achaa jiraachuusaa, nutis immoo kan jiraachaa jirru firee malee kan deddeebinu, firee nu barbaachisu buufachuu dhiisee jibba, wal qoqqooduu, yaada garaagaraa ta'uusaa bal'inaatiin asirraatii ni agarra jechuudha. Walumaa gala balasittiin eenyudha? Ilmaan namootaati. Balasiin eenyudha? Uniif isinidha. Waaqayyo gaafa dhufu, akka tasaa gaafa dhufu, guyyaa murtoo isaa gaafa dhufu, Waaqayyoon firii nurraatiin argatu taanaan, bu'aa gaabbii hojii gaarummaa hin qabnu taanaan, har'a amantaa keessatti waan gaarii raawwannu taanaan, dhumni keenya gogiinsa ta'uusaa kan nu barsiisuu fi balasiin fakkeenya ilmaan namaa taate, balasiin firii buufachuu gaafa isheerra jiru, hojii hojjechuu qabdu dhabdee hojii biraa hojjettee gaafa eeggamtu dhumni ishii badii akka ta'u kan nu agarsiisudha jechaadha. Kanaaf hiikaan torbeewwan kana keessa Kiraalaayisoo Emnoodiin Taa'osaas jennee ilaallu kun kana gaafa ta'u, waa'een abaaramuu balasii fakkeenya ilmaan namaatiin Waaqayyo gaaffii yoo nu gaafate, firii gaabbii yoo nu gaafate, hundi keenya gaabbii gallee firii buufannee bara kana keessa argamaa jirraayi
yaada jedhu kaasuu danda'a jechaadha. Deebii kanaatiif deebiin keenya maal ta'a? Hundi keenya deebii kanaatiif gaaffii kanaatiif deebii kan qopheeffannu ta'a jechaadha. Gaafatamuun hin oolu. Waaqayyo hunduma keenya nu gaafata. Hunduma keenya irraa Waaqayyoon firee barbaada. Firee dhabanii goguu, gaarii hojjechuu dhiisanii cubbuudhaan kufanii si'ooliif galu. Waaqayyoon nu haa baraaru. Waaqayyoon hunduma keenya duukaa haa ta'u. Torbee kana torbee nagaaf jaalala nu taasise ayyaana ifa fannoo isaatiin akka nu qaqqabsiisu Waaqayyoof galanni haa ta'u. Imbala dawwee wadikaam, imbala tsaamaa wadikaam, imbala dawwee waymaa, imbala tsaamaa wadikaam yaabtsaan yaabtsaaykum amakamoo እግዚአብሔር በሰላም dhibee fi dhukkubsachuu isaatiin beela'uu fi dheebochuu isaatiin kan nu qaqqabsiise ayyaana ifa ka'uu isaatiin du'a ka'uu isaatiin Waaqayyoon nu qaqqabsiisu. Torbeen dhukkubbii kun wixataatii hanga dilbataatti moggaasa maqaa isaanii ta'e kan mataa isaanii ni qabu jechuudha. Torbeen guyyaan tokkoffaa yookiin immoo wixanni goguu balasii jennee akkuma ilaalle guyyaan lammaffaa yookiin immoo kibxanni immoo guyyaa gaaffii fi deebiitii jedha. Guyyaa gaaffii fi deebii jedhameetu የጥያቄና መልስ ቀን yookiin immoo guyyaa gaaffii fi deebii jedhameetu kaa'ama jechaadha. Wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 23 hanga 27tti gaafa ilaallu galanni isaaf haa ta'u, kabajni isaaf haa ta'u, gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa kana jedha. Guyyaa kana gara mana qulqullummaatti seenee gaafa inni barsiisu dursitoonni lubootaa fi fariisonni gaaffii gaafatanii jedha. Isaan keessaa gaaffii sana yaadachuudhaaf isaan kan ammoo aangoo eenyuutiin raawwatta gaaffii jedhu isa gaafatanii jedha. Isaan kana gaafa raawwattu gaaffii maqaa eenyuutiin raawwatta jedhamee gaaffii gaafatameedhaaf deebii bal'aa guyyaa inni itti deebisedha. Akkuma beekamu tsaafti fariisonni warri jennuun dursitoonni lubootaa fi luboonni warreen ahizaabotaa durumaan iyyuu yaada garaagaraaf deebii yookiin immoo gaaffii garaagaraaf deebii barbaacha waan turaniidhaaf. Gaaffiin isaanis gaaffii sababa tokkollee hin qabne waan ta'eedhaaf. Gaaffiin isaanii gaaffii sababa tokkollee hin qabne waan ta'eedhaaf callisaniidhuma gaaffii firee hin qabne gaafachaa waan turaniidhaaf keessumaa guyyaa kana isaan kana gaafa raawwattu aangoo eenyuutiin aaboo eenyuutiin taasista kan jedhu gaaffii gaafatanii jedha. Aangoo eenyuutiin aaboo eenyuutiin taasista. Dhugumatti waaqa ta'uu isaa osoo beekanii hunduma gochuu danda'uu isaa osoo beekanii yaada kana gaafachuun isaanii beekanii egaa akkuma beekamu nama beekee rafe yoo dammaqsan hin dhaga'u akkuma jedhamu jarreen kun jireenyaaf otoo hin ta'in jireenya bara baraatiif otoo hin ta'in callisaniidhuma gaaffii gaafachuudhaaf warra qophaa'an ta'uu isaanii asirraatiin ni agarra. Mee wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 21-23 kaasnee gaafa ilaallu yaada isaan waliitiin dudubbatan waliitiin laaluun barbaachisaa ta'aa jedha. Akkuma beekamu barumsi mana kiristaanaa keenya wangeela irratti kan hundaa'edha. Wangeelaatiin ala wanti raawwatamu hin jiru. Wangeelaatiin alatti wanti ta'u tokkollee hin jiru. Kanaaf waliitiin ni ilaalla. Egaa gara mana qulqullummaatti seenee gaafa barsiisu dursitoonni lubootaa fi luboonni uummannii fi jaarsoliin gara isaatti dhiyaatanii isaan kana aangoo eenyuutiin raawwattaa ittiin jedhanii. Isaan kana ammaa aangoon eenyuutiin naaf kenname jechuudhaan deebisee isaanuma gaafate. Luboonni, dursitoonni lubootaa, uummanni fi jaarsoliin, ahizaaboonni, ayihudoonni waan kana aangoo eenyuutiin raawwatta jedhanii gaafa isaan gaafatan maal jedhee deebisee fi aangoo eenyutu naa kenne jedheen. Aangoo eenyutu sii kenne jedhanii gaafa isaan gaafatan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos deebisee ani immaa waan tokkoon isin gaafadha. Ani immaa waan tokkoon
isin gaafadha. Isinis ishee sana yoo natti himtan ani immoo aangoo eenyuutiin akka raawwadhu isinittan himaa ittiin jedhe. Cuuphaan Yohaannis eenyu biraatii jedheetu gaafate. Samiirraatii yookiin immoo nama biraatii jedheetu gaaffii kana gaafate. Isaanis walii isaaniitii waliin dudubbatani. Samiirraatii yoo jenne maaliif itti amanne nuun jedha. Nama biraatii yoo jenne Yohaannisiin akka raajichaatti waan laalaniif uummata hin sodaannaa ittiin jedhan. Innis deebisee hin beeknu jedhan. Isaan deebisanii hin beeknu ittiin jedhanii jedha. Innis deebisee anis immoo aangoo kamiitiin akka raawwadhu isinitti hin himu jechuudhaan daba isaaniitiif, gaaffii isaaniitiif, jal'ina isaaniitiif deebii kana itti himee jedha. Haa ta'u malee maal isinitti fakkaata? Namni tokko ijoollee 2 qaba ture. Gara tokkotti deemee yaa ilma koo har'a deemii bakka waynii sana ittiin jedhe. Innis deebisee deemuu hin jaalanne. Garuu booda gaabbee deeme. Inni lammaffaa immoo dhiyaatee akkana jedheeni. Yaa mucaa koo deemi gaafa inni jedhuun tole jedhe, garuu hin deemne. Isaan lachan keessaatii eeyyama abbaa isaanii kan raawwatan isa kamidha? Tole jedhee isa deeme moo didee ka'ee booda gaabbee isa deemetu jechuudhaan guyyaa kana yaada kanaatiif gaaffii isaan gaafataniidhaaf deebii bal'aa kenneefi keessumaa garaagartummaa cuuphaa gooftaa fi kan Yohaannis aangoo eenyuutiin kana raawwatta. Har'as namoonni akkatti lapheen isaanii duudaa ta'e waa'ee amantaa hin beekne, waa'ee Waaqayyoo hin beekne callisanii taabonni maalidha? Tsaballi maalidha? Fannoon maalidha? Ayyaana kabajuun maalidha? Jedhanii callisanii gaaffii akkasii kan gaafatan jiru. Otoo beekanis kan gaafatan, otoo hin galleefis warri gaafatanii jiru. Kanumaas haa ta'u sana garuu manni kiristaanonni gaaffii nuti gaafachuu qabnu gaaffii jireenyaaf nu ta'u, gaaffii nu fayyadu, gaaffii bu'aa qabu, gaaffii boqonnaa bara baraa itti argannu gaafannee ittiin fayyuun, ittiin deebi'uun hunduma keenya duukaa jira ta'a jechuudha. Kanaaf egaa torbeen kun torbee dhukkubbii keessaati. Guyyaan lammaffaa guyyaa gaaffii fi deebii jedhameetu mana kiristaanaa keenyaatiin himama. Egaa kanaafidha gaaffii gaafatantan hundumaaf iyyuu deebii deebisuudhaaf kan qophooftan ta'a jedha wangeelli keenya. Yeroo baay'ee namoonni nu gaafatu, waa'ee amantaa nu gaafatu, waa'ee tsabadaa nu gaafatu, waa'ee fannoo nu gaafatu, waa'ee gooftaa keenyaa nu gaafatu, waa'ee maaramii nu gaafatu, waa'ee ergamootaa nu gaafatu. Dhugumatti manni kiristaanaa deebii bal'aa qabdi namoota gaaffii nu gaafataniif. Deebii bal'aa deebisti namoota nu gaafataniif. Inni guddaan barachuun, inni guddaan qalbeeffachuun, ittiin jiraachuun hunduma keenya nu barbaachisaa. Guyyaan sadaffaan roobiin immoo maal jedhama? Guyyaadhuma kanarraati kan agarru, kan barannu waan ta'eedhaaf miseensi haaraa yoo jiraattan sabiskiraayibii, laayikii fi sheer gochuudhaan akka nu hordoftan isin beeksisaa. Guyyaan lammaffaa kana fakkaata. Guyyaan sadaffaa immoo maalidha kan jedhu ammas walitti ni ilaalla. Nu hordofaan dhaamsa keenyadha. Imbala dawwii waymaam, imbala tsaama wadikaam. Yaabtsaan yaabtsaayikum amakamehum እግዚአብሔር በሰላም dhibee fi dhukkubsachuu kee beela'uu fi dheebochuu kee kan nu qaqqabsiise nagaadhaan ayyaana du'aa ka'uu keetiin Waaqayyoon nu qaqqabsiisu.